jaaladha garuu haga danda'ame gargaaraa laata shamarran akka kooti gargaaraa laata kan jedhurraa kan ka'edhan isin jechuu jaaladha. Shamarran harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan sanaa qaqqabu isin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan egaa ka viidiyoo guyyoota kanaa ammoo iyyuu waa'ee manaatiidhaan kan wal qabatudha jechuudha. Qabadhee kanas isin dhufee egaa ijoolleen baay'een gaafii keessaniidhaan isiniif deebisuudhaaf dhufee obsa viidiyoo kana dhaggeeffadhaa like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni chaayinaa laayyaantoo sallaatti faaraa taatan hoggaaraata sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'an affeerraa kooti. Egaa kan barumsi waa'ee meeshaalee gabaa biyya keessa jiru akkasuma wantoota adda addaa informationii hojii maal akka hojjechuu qabnu haala baajata keenyatti fi haala algannaa keenyatti waan wal qabatu asirratti darbu. Kanaafiyyuu guyyaa guyyaadhaan waan asirratti darbu hordofaan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo nafaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaan isiniin jedha. Egaa ka guyyoota darban aga guyyoota lama Awwaashii fi Adaamarratti manneenidha jechuudha kanarratti hojjette. Egaa ka manni dhugaa dubbachuu fi gizee lammataa kan dubbachaa jira mana sana ijoollee baay'eetu itti bu'e. Maaloo hoo bitachuu baatte ta'e intalli sun hoo bitachuu baatte ta'e nan bitadha. Namni naa bitu ni jira. Adaraa warri naan jettan akkana jala hin dabarre warri jettan ni jirtu. Egaa kan intalli fudhattee jirti isan isin jechuu jaaladha. Sababbiin isaa inni kaleessa illee dubbadheen ture akka informationii galgalumaayyuu namni ergan viidiyoo gallakkise nama riikaardii naa teechise nama bilbilu baay'een ijaa jiru ufan dubbadhe jechuudha. Kanaafuu maalan isin jechuu jaaladha inni qabattee jirti gadi lakkisu jettee sababbiin isaa intalli bishaan kan naannoo sanitti hojjechuu barbaaddu bishaan sirritti deema. Egaa ka biizinasii isinitti meesan ture ka waa'ee bishaanii roottoo gizee buustan akkamitti akka faayidaa qabu lammata irra deebee isinitti himu isinitti meesan ture inni hojii tokko isiniin jedhee san ture. Dhugaa carraa qabdanii informationii wantoota xixiqqaa ta'e waan humna keenyatti natti teessanii barachuu jechuun waan xiqqaa isinitti fakkaate namni waa'ee biizinasii qarshii kafalee barata biyya keessatti jechuudha. Salphumatti bilbila keessanii mana teessanii tooftaa adda addaa barachuu jechuun waan xiqqaa miti. Kanaafiyyuu obsaan viidiyoo dhaggeeffadhaan isiniin jedhe. Egaa kan manni qabameetoo jira inni warroonni immoo naannoo Adaamatitti mana nu barbaade. Humna keenyaa miti ayyaantu mana miliyoona meeqaa fiddee dhufte jettanii yeroo dhiyootti kaartan irra ga'u jettanii jirtanii bilbila keessanii fatteechisa. Bilbila keessan na dubbisa isiniin jechuun jaaladhaa manneen egaa asumarraan isin xumursiisa gatii isaa kaareen meeqan akka jiru meeqan akka gurguramu kan dirdii tokko hin qabne waan tokko hin qabne irra dhaabbattanii laaltanii manni immoo gaafadheetan jechuudha. Gaafadheetan warra fufaa gurguru doontan isaanuma warruma san ofii isaaniitiin naannuma san warra jiraachatoo jiru osoo illee ta'e nama dhaabbatee isin ragaa bahuu danda'u warra naannoo saniitti kontaaktii godhuu waan xiqqaa sanitti fakkaatin callistanii to dallaalan bittanii hodhuu kennii walii farramanii deemurra wantoota warra naannoo sanitti dhalate warra naannoo sanitti guddate wajjin kontaaktii godhuu waan xiqqaa sanitti fakkaatin waan baay'ee nama gargaara namni biyya keessaa jechuudha. Bal'aan ija biyya keessaa ija qabdi jedhaa miti Oromoon akkasuma kanaafuyyuu hawaasa naannoo jiraattu wajjiniin konneektii gootee akka hawaasni sun jiraatetti nama isa wajjin nageenya uumtee jiraachuun dirqamaadha jechuudha bakka jirtutti. Kanaafiyyuu hodhuu fagoo dallaalan deemurraa warra isa ta'e yoo waillee ta'e dhaabbatee ragaa sii bahuu danda'e wajjin bitachuu waa guddaa tokko isin jechuu jaaladha. Kanaafiyyuu erguun naqinaa viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha. Akkasuma guyyaa kaleessaa waa'ee Awwaash irratti Adaamaa jala oolte jedhe irratti warroonni koomentiidhaan ijoolleen Awwaash taatan ragaa baatanillee ni jirtu eeyyeen dhugaadha Adaamaa jala oolte jettaniitu jirtu. Dhuguma Adaamaan baay'ee bal'achaa jirti jechuudha. Kallattii afraniinuu baay'ee bal'achaa jirti. Egaa magaalaa gudditti akka taate kan ni beektu tolchitanii to'i. Hundi keessaniyyuu saffisaan magaalaa guddatteedha. Ministiriin adda addaa kan keessatti deemsisaa jiru. Dhugaan isin jedha warri naannoo kana lafa qabanii amma wanni itti baafataniitu jiran jechuudha. Irratti daldala guddaa piroojeektii gurguddaa hojjechuudha fi kanaafiyyuu warroonni kakaa'umsa warri biyya keessaa fagaatee jira. Dargaggeessi biyya keessaa dargaggeettiin biyya keessaa fagaattee jirti. Dhugaan isiniin jedha isini ati teessanii eenyutu iskiriiftoo dhabee eenyutu irdaataa barbaadaa eenyu gargaarsa barbaadaa jettanii birrii walitti guurtanii warri biyya keessaa dhageettii hin qabu. Deemee jira. Dhugaan isiniin jedha namni baay'ee fagaatee jira namni biyya keessaa. Amma namni calliseetuma taa'ee onlaayiniidhaan qaala'insa jireenyaa sanitti haasa'u kana qofaa sanitti fakkaatin akkaawuntiin namaa guddatee jira. Qabeenyi namaa guddateera. Daldalli namaa guddateetu jira jechuudha. Dhugaa
naannoo kanatti annan beekan namoonni baay'een lafuma ofiit irratti waraqaa baafatanii too piroojeektii hojjechuuf deeman baay'eetu jira. Kanarratti namoonni dargaggoonni jechuudha fookasii barumsa irratti godhuu dhiisanii jiran. Hojii irratti baay'ee xiyyeeffannaa godhan hatta qaansiraarraa jalqabanii hojii mataa isaanii uummachuu irratti akkaawuntii ofii guddifachuudhaaf kallattii adda addaatiin biizinasii argachuuf namni biyya keessaa deemee jira. Dhugaan isin jedha. Kanaafuyyuu isin dammaqaa. Kana maaliin hoggaan isin jedhu birri akkaawuntii irratti hojjechiftee fi miti kanatti guddattu. Sooftaa adda addaatiin ittiin dalagachuu kallattii xiqqoodhaa kaatee guddaatti deemu waan akkasiisanii. Walqabata isin jechuun jaaladhaa lafa bakka naannoo kanatti argachuu jechuun waan xiqqaa miti. Gaafa piroojeektiin tokko naannoo kee jiru waan daldaltu gabaa argattaa, kireessitu kiraa argattaa. Waa baay'eedhaan jechuudha. Kiraa jechuun iyyuu bar biizinasii tokkodha bara. Gabii tokko jechuudha. Amma namoonni callisaniituma taa'anii kiruma manaatiin haga funyaanitti fayyadamanii jiraatan baay'eetu jira. Ragaa hin bahu kaan namoonni baay'een beekuu dandeessan jechuudha. Kiraa manaa waan xiqqaa sanitti hin fakkaatin. Warra hojjetaa mootummaa tokko ji'aan argatu ol argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf wanni qorqoorroo luukii kudhan irratti ijaartanii saarbisii ja'a akkas hoggaa ijaartan isin abbaa qabeenyaa tokkodha jechuudha gabii keessan. Kanaanuyyuu gabii tokko argattan. Amma namni magaalaa keessa qaansiraan hin jiru. Waxaa jedheen namni hojjeta. Naannoo sanitti mana barbaada. Naannoo sanitti waan nyaatamuu barbaada. Naannoo sanitti waan dhugamuu barbaada. Kanaafuyyuu dammaqaa warroonni callistaniituma ija keessan magaalaa gurguddoo irra qofa godhattaniituma kireeffanneetuma teenyaa dhiqanneetuma keessattuyyuu tiktokiin nama balleessee jira. Kaa tiktokii irratti shamarran tokko tokko kallattii adda addaatiin gargaarsa qaban kan guddatanii isaan laaltanii anillee akkasan taa'ee jechuun baay'ee rakkisaadha. Shamarri biyya arabaa qarshii hin qabnu humna hin qabnu of eeggannoo godhaa isiniin jechuufanii ani karaa manaatittan darbaa. Dhugaa jechuun wanna baay'ee waan argaa jiruuf keessanis wantoonni baay'ee waan naa dhufaa jiraniif akkas isiniin jechuu jaaladhe malee boorsaa keessan beeketii miti. Garuu boorsan keessan waan adda ta'ee miti. Haaluma tokkoon hojjennee arganna waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Naannoon ani jirurraa xiqqoo achi siqaa ani xiqqoo ani karaa fuula hawaashitta siqaa jechuudha manni kiyyaa. Dhugaa dubbachuuf dhuguma warri borus arguu dandeessan ni jirtu jechuudha. Amma bakka hin jiraadhu mana siistiriitii yaa wajjin kanan jiraadhu jechuudha. Karaa hawaashitta achi siqaa gabaanu Adaamaa deemurra hawaashitti achi nutti dhiyaata jechuudha. Gabaa gulliitii adda addaa gabaa wantoota biraa gabaayyaa yoo deemne malee achi hin jiraadha. Ammaaf egaa kan turaan viidiyoo warroonni dura laaltan irraan deddeebi'u fuulduratti jireenya keessaa akka ta'e bartanii jirtanii amma garuu siistiriitii wajjin hin jiraadha jechuudha. Inni isaanii keessaa kanaafuyyuu kana fakkaata kanaas marratti dhaabetanani kana lafaatitti isinii deema egaa ka lafti kaareen 250 barbaadan 243 200 barbaadanii baay'ee tokko baay'eessa kana filannoo keessan jechuudha. Garuu haga kaarii takkittiin manneen cinaa jiran kara tokkoon gimbiin haxaramee jiru kuma tokkoo fi kaareen takkittiin jechuudha 2,000 fi 200 jedhanii kanaa gaditti hin jiru jedhu jechuudha. Kumaaf haga 18 ni argattu. Haga 2,000 fi 300 argattu haga 300 ni argattu. Warri lafa waxaa jedhe keessatti bitachuu barbaadanis ni jechuu jaalladha. Information isin kennaa jira. Egaa kaan warri isinitti tole ta'e dhaggeeffadhaa warra kaaniif dabarsaa. Waxaa yoggaa jedhee ittillee daldalattanii gurgurattanis qarshii keessanii garuu akkanumaan of qisaasechuurraa hirdaataa jedhamee asirruftanii achi hiruurraa ofii keessanii osoo of taatanii baay'ee tokko gaariidha. Ijoollee baay'een namoota baay'ee gargaaraa turanii har'a qilleensa irratti hafanii rakkachaa jiran baay'ee jira. Ammallee irra sanii deebi'aa kaaree takkittiin haga 2,200 haga 1,200 haga 18 kanaan jiruun isiniin jedha. Kaaree takkittiin isiniif galadhiin abdii qaba. Bilbila koo isiniif lattafa malee warri bilbila koo hin arganne hoggaa jiraattan isiniin jechuu jaaladhaa. Koottaa keessan na dubbisa. Warroota akkasii wajjin walitti quunnamsiisuu nan danda'a. Kan hoggaan jedhu ani daldaltuu lafaa ta'e yookaan daldala lafaa ta'eetiin waan daldala waan lafaa waan tokko waan irraa beeku hin qabu. Ani akkuma keessanidha. Nama jireenya mataa ofii xaarratee jiraatudha jechuudha. Taarii keessa nama horii wajjin jiraatudha. Isiniin jechuu jaaladha. Garuu haga danda'ame gargaaraa laata shamarran akka kootii gargaaraa laata kan jedhurraa kan ka'edhan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa warri isinitti tole jiraate ta'e egaa sheer gochuun dagatinaa yaada keessa saanduqa koomentii jalatti naa teechisaa.
qeeqa soggaa qabaattaa welcome saanduqni komentii kiyya sa'a 24 banaanan isiniin jechuu jaaladhaa sidan keessummeessa. Egaa viidiyoon koo ammaaf kanarratti xumuree jira warri isiniin galle hoggaa jiraate ta'e kanumaan isiniin jechuu jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja oduu hoggaa isinitti dheeressee jiraadhe ta'e baay'ee egaa kennaa kooti gorsuu waanan godhu hin qabu qannasuu hin danda'uun isiniin jedha nagaa naa ta'a.